Fatiyaa Usmaaniin. Hayyama Fatiyaa Usmaaniin karaa dadarirraa ka'ee karaa kombolchaa warra ilillii niqaa godhuudhaaf deeme. Fatiyaa teenyallee haadhaamsaa namni amansiise. Abduu Musiitii, Abduu Mubaarii, Abbaa Baariitu amansiise. Eega gaawwanni kun dhufe abbaa dhaabbadhu ana acha fixadhu yeete abbaan baar Fatiyaa dubbisee amansiisee akkasitti Fatiyaallee ta duraan lolu jirtu ta duraan yaa'ii jirtu abbaan baar ana acha dhaabbu abbaa eega wanni kun dhufte rabbii fidee wanni gootu jirtu ilmaan kee facaaftee hin adiyyoomsin jeeti abbaan keenya Sufyaan Kariimaa Fatiyaa dubbisee akkasitti Fatiyaa hayyama gootee hara sanii maltaa'ee teen du'aa fi fuudhaa heeruma rabbii dachee samii uumee biraa malee ilmi namaa murteessuu hin danda'u. Sanuma uumamaan qabu Juwaar Maammaduu numa fuudhe. Juwaaruu numa fuudhe ilillee. Kabajamaan Sufyaan Kariimaa abbaan Bahar ka'ee warra maatii ilillii bira dhaqe maal godhuu qabna nuti? Abbuma keenya sanii kabajaa qabna kan nu qabna. Abbaa keenya Sufyaan Kariimaa sanii abbaa Baharii kabajaa godhuu qabna. Yoo duraan Baharitti aara qabanne amma booda qabanne dubbannus hin jiru. Warreen Bahar arrabsinus warreen Bahar abaarus dhiisuu qabna. Raboota abaarsa aadaadhaan obboleessa keenya yoo Bahar Sufyaan kun miidhame abaarsa keenya kun itti qeebalamee yoo inni miidhamee waa ta'e ilmaan isaa dirreetti hafee adiyyooma. Ilmaan isaa kun nama raruu qaba isa abaaruu dura. Ijoolleen Bahar tun yoo Bahar waa ta'e adiyyoomtee abbaadha baaftii numa miiti malee nama biraa keessatti miiti hin jirtu. Siraa rabbii murteessu baate lollee arrabsine abaarre wanni nuti fennu takka hin daleen tarabbii malee murteen tarabbii dalagee saniifuu Bahar kun nama beekaadha nama hayyuudha nama waan jeellee bikkaan ga'uu danda'u tokko waadaa kaleessa nuu gale dheengadda nuu gale nama galmaan ga'u an abdiin irraa qaba hiree kiyya saahiba kiyya irraa dhaabbachuu qabna. Maaliif waan kana rabbii fide murteessuu qabna. Waan rabbiin fide tafee ta'u hin oolamtu mursattii har'aan tanaa tana adeerri keenya Sufyaan Kariimaa Muusaa abbaan Bahar dadarirraa Baharillee of kolchaan isin jaa Bahar fuudhe har'a guyyaa saftiidha. Akka Baharillee fuudhu karas imaltaa'ee jira. Isiniif gala daawwattoota kiyya. Hayyama eenyuutiin dadarirraa ka'ee abbaan Bahar Sufyaan Kariimaa Muusaa Hussein hara kombolchaa deeme jechuun keessa waan hin oolamne. Ta duraan durseeti. Alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya addunyaa marra jirtan nageenya koo jaalalli kokoneera bukkee isin jirtan sinaa gahuu jechaa sadii irraa inni dubbachuudhaa dhufee namni sadeen kun eenyu jechuun keessa waan hin oolamneef Bahar Sufyaan tokkoffaa irratti lammaffaa irratti Fatiyaa Usmaan Mahammad Aadhaa Hamzaadhaa sadaffaa irratti Ilillii Mahammad isaaf sadeen irraa inni dubbachuudhaa dhufee akkuma gaa quba qabdanitti isinillee daawwattoonni keenyaa fi kabajamtoonni keenyaa biyya addunyaa marra jirtan waa'ee isaanii irraa gaa waan qilleensa irra deemaa jirtu walumaan quba qabnaa isin hundi keessanuu ni beektan waan deemaa jirus kalee midheen gaddallee waan dubbachaa ture quba qabdanii waa'ee Baharirraa waa'ee Bahar fuudha Baharirraa Bahar fuudhuu kee waan nu dhoysitee jirtuuf gabbayiitii fuudha kee dubbadhachaatiin ture gabbayi nu ibsii gabbayi daawwattoota keetii ibsii gabbayi waan nuti nu duubatti waan Fatiyaan feene nu hojjetin jechaatiin ture akkasuma ta'ee gaarraan tanaa kabajamtoota keenyaa jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya addunyaa hunda keessa jirtan ta duraan nagayaa qabdanii fayyaadha isiniin jaaladha obboleeyyan kiyya qaalii kabajamtoota hordoftoota keenya qabbanarraa akkami haalli qilleensaa akkami hamadee irraa akkami hamadee ajjabaate ka'ee qabbanaatu nutti jabeessee qabbanaa akka malee miidhaa jira. Kana hundarraa nagaan isiniin jaa warreen mana namaa hojjechaa jirtanis mana Arabaa jirtanis Eurooppaa jiraattanis Ameerikaa jiraattanis qabbanarraa akkamiin isiniin jaa taljiidhaa bu'aa bakka isin jirtanillee qabbanaamtu jira karaa Eurooppaa kanallee karaa Ameerikaa kanallee karaa Eeshiyaa kanallee qabbantee manu jabaattee jirti. Akkasumatti guyyaadhaan qabbanti seenaa jirti dhimmi har'aan tana dhufneef dhimma Bahar dhimma Fatiyaa dhimma Ililliitii walumaanuu gaa nu hordofan isiniin jaa. Bahar ni fuudhuu Baharratti yaadota baay'ee ka'aa jira. Bahar maa fuudhaa warri jiru hedduu komantii jalatti argaa jirra. Yaadni baay'ee dubbatamaa jiru. Bahar Fatiyaa haadha Hamzaa irratti akkami foota. Fatiyaan nama gaarii. Fatiyaan haati Hamzaa hanqina hin qabdu bareedduudha. Haala amala qabdi. Taa'umsaan tolti deemtu ni tolti.
bareedduudha. Hanqina kan qabaattee Fatiyaa irratti ilillii fuuteedha. Wanis jechaa jirtan. Dhugaadhaa anilleen baar ilillii Fatiyaa irratti fuudhuudhaaf hedduun aaree ture, hedduun lolaa ture, hedduun gaddaa ture, isin caalaa nama lolaa ture, isin caalatti nama aaraa ture. Saniifuu irraan tana waan takkaan qabadhee dhufee jira. Wanni takkattiin ati qabattee dhuftee maali jechuun keessa waan hin oolamneef jaalatamtoota kiyya, daawwattoota kiyya. Asumaan dhiifama nuuf kolchaa. Kara Kombolchaatti imalee waan jiruuf maaliif imalee jechuun keessa hin oolamu? Maaliif deemee dadarraa kee Kara Kombolchaa? Warra ilillii ta duraa asirraa Fatiyaa dubbisee Fatiyaanis dubbistee akka Kara Kombolchaa deemu bahar fuudhee imaanaa fi sabrii rabbiin nuuf haa kennu. Anarraa kaasee isinumti daawwattoota keenyas, hordoftoota keenyas, hordoftoota keenyas fuudhee amma gaasaniifuu bahar eega fuudhe eega abbaan isaa biyyarraa ka'ee dadarraa ka'ee Kara Kombolchaa deeme maal godhuu qabna nuti? Baar nu aarse dhugaa. Baar waan fokkattu dalage. Baar Fatiyaarra fuudhu waan nu hunda aarsuu dalage. Waan nu muufachiisaa dalage. Waan daawwattoota keenya hamilee cabsuu dalage. Waan ana hamilee cabsuu dalage. Waan Fatiyaa hamilee cabsuu dalage. Waan nu hunda keenya dallansiisuu hojjete baar. Saniifuu eega abbaan keenya hatee baarilleen sochii godhaa ture. Waan kana keessa dhaabbachaas dubbachaa turre. Hordoftoonni keenya hundi keessanuu. Akkasuma ta'ee egaa innillee waan kana jalqabarra dheessaa ture. Naamni jaa'u ani tartana barbaadu jedhee dheessaa ture. Amma gaa guyyaa keessaa rabbiin fide waan jibbaa keessa kaa'e takka wanni urgeessaan jirtu. Waan rabbiin urgaa jaalalaa keessa kaa'e wanni ajeessaan jirtu. Saniifuu kun murtee rabbii waan ta'eef bahar eegaa abbaan isaa dhaqee arraba irraa dhaabuu qabna. Abaarsa irraa dhaabuu qabna. Maaliif? Kabajaa baara osoo hin ta'in kabajuma abbaa isaa tana. Abbaan isaa kun eeganii musajjee kayyoora soddaa dhaqee wanni nuti dubbannus hin jiru. Yoo ammaan tana baara arrabsina. Baara abaarreenne abbaa isaa tana xixiqqeessuudha jedhama. Abbaa keenya Sufiyaan Kariimaa xixiqqeessu jedhama. Saniifuu daawwattoota kiyya yoo natti illee artan dhiifama naan isin gaafachaa asumaan dhiifama naa godhaa. Wanni kun taate waan ta'e takka gaa rabbii fide fudhadhaa. Fudhanne waan rabbii fide fudhadhaa fudhanne. Baara keenillee fudhu rabbii murteesse. Saniifuu arraga abbaan keenya waan warra soddaa jiruuf niqaa godhuuf achi deemee jiruuf borri baara baarrus anarraa kaasi isinis daawwattoonni keenyas dhiifama godhaa fi abaarsa irraa dhaabaadhaa. Fatiyaa amma sayyama Fatiyaatiin wanni kuni duraan Fatiyaa achi aaru jira Fatiyaa achi lolu jira eega isin cal jette maal godhuu dandeenya nuti? Fatiyaan illee ni abaarre baari ni abaarre Fatiyaanoo hin arrabsine isinis. Fatiyaa illee fuula duraa isiniif hin deessan. Waa'ee kanarraa Fatiyaa waan kana akkam dandeessee hanga inni fuudhu kana ati maalirra cal jechuu dandeessee haala akkamii isiillee galaan gaafadhee isinii deessa. Baarillee yeroo bijee isiniif hin deessa. Asumaanii kabiyyoomtoota keenyaa fi jaalatamtoota keenyaa. Eega gaafuuni karaa keenya shari'aan teenyas ilaa afur fuudhaatti hayyama gootee jirti. Akkasuma ta'e shari'aan teenya akka itti hattee jira. Yoo masruufa isaanii dandeesse, yoo jiraachisuu dandeesse, yoo mana qabaatte, yoo isaan hunda ija takkaan laalte, yoo akka isaanii eeguu dandeesse ta'e saniifuu namarra waan hin dubbadullee hin qabu, dubbachuullee hin feene abbaa keenya kan machii biyyarraa karaa warra soddaa deeme santu nu dubbisee arrabni bahar eega jaarsa keenya abbaan keenya kabajamaan jaalatamaan Sufiyaan Kariimaa ka'ee warra ilillii dhaqee wanni nuti haasofnu hin jiru. Waan kanarra lafaa kaanii amma baara arrabsinaa baara abaarraa yoo jenne abbaa keenya kan itti qeessuu jaamaa eega inni keessa seenee dhiifama godhaaf obboleeyyan kiyyaa. Ilmi namaa ni dogongoraa kan dogoggore rabbii dachiisa mi'ume qofaa baaris eega dogoggore duraan nu dhoohistee waan kana iccitii godhee oofaa turaa oofee waan kana nu hundimaa gabbeen dubbanne jenne innillee kalee keessallee bahar gabbee dubbate waan hin dubbate nama kajiba keessan taate viidiyoo baara harkuttanii jirtan laaltanii jirtan waan kaleessa baara harkitan isin hundinu anis harkee isinis agartan
dhugaadhaa abbaan kiyyaas deeme hayyama fatiyaatiin ka'ee warra soddaa san dhaqee hunani haa godhamu jirtii jee guyyaa sabtii haa inni kaleessa jeesan arra awwaan kana isa bira kuteetiin waa hedduu qoradhee gama keessan dhufe keenya abbaan baar warra soddaa jira dhaqee achi jira amma kombolcha jira waa inni kaarra jiran waa inni kaa godhuurra jiran baara fuudhe kalaas arra waan jee kenni galmaan ga'u abdiin irraa qabu saniif kabajamtoota kiyya abaarsarraa dhaabaadhaa anarraa kaasi silaa namni baaritti qocoolatti aaree isa abaaruu qabu ana namni baar qocoolatti abaaruu qabu ana harkana cabsee miidhama keessa nagalchee amma harka kun ilaaran dhukubaa jira qabbanatan harka fayyamma kanatti hedduu waanaan sochoosu silaa namni isa durarratti balaaleeffatee jibbuu qabu abaaruu qabu ana kayyaatti qabu harka kiyya cabee miidhamee ana anu dhiifama godheef kalaas maalirra dhiifama godheef jechuun keessa waan hin oolamneef eega abbaan keenya Sufiyaan Karimaa Muusaa abbaan Bahar warra soddaa dhaqe maaliin dubbachuu danda'e maaliin fida kalaas tarabbiin sun amma baariin asii abaara baariin asii xiqqeessa baariin asii lola yoo jee adeera keenya abbaa keenya biyya xiqqeessuu jaama saniif kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni kun gaarraa xumurarra jiranii gara xumuraati fuuni dirree baanii yoo fudhan waan qabu beektaa karaa rabbiin jaalatuun karaa haqaatiin yoo fudhan dhooyi saffaa badii godhatamtuudha malee Jawaar Mohaammed fuudhe dhiirtii waan irraa dubbatanii san qabu waa'ee dhiiraa amala dhiiraarraa Jawaar Mohaammed kan nuti beeka hayyuu inni jala yaa turre yoo nama fuudhe saniif kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni dhufe wanni sabii bu'ee dachii nan kannee anarraa kaasise hundinuu walumaanuu rabbi sabrii nu haa nu baarne ni fuudhe malee hin duune abaarsarraa dhiisaadhaa yoo baar miidhamee karaa akkatus borunumaa anumaa sumaa isinumaa saniifuu wanni dhuftee haramna dubbiintu naa deemtu haramitti haayaan irraa wal mari'annu baarillee isiniif hin deeysaa waa'ee kanaarraa waan hin irra isin ture ta'e dubartoon isaas isiniif hin deeysaa ilillillee isiniif hin deeysaa fatiyaas isiniif hin deeysaa sagantaa itti aanu keessatti yaadota isaanii hunda waliin ilaallaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya asumaan gaa Bahar arraba abaarsa irraa dhaabnu anarraa kaasii isiniis irraa dhaabu qabna wanni dubbannu takka hin jirtu kanaa jetti dhumte kalaas dhumte wanni rabbiin fide hunda aamiin jennee fudhachuu qabna kabajamtoota keenya jaalatamtoota keenya asumaan yoo natti aartanillee dhiifama isin gaafachaa obboleessa keenya kaballeessallee dhiifamaa goonuufi warri isatti aarree warri baara baarrees dhiifamaa goonuuf isiniin jaa kabajamtoota keenya jaalatamtoota keenya asumaan gaa viidiyoo biraa qabanne hanga walitti deebinutti nagayaan naa tura isiniin jaaladhaa ilmaan Oromoo biyya addunyaa mara jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenya horaa bulaa deebanaa isiniin jaaladha.